Warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan qaqqaalii warri barnaamija imoodhaa akkamitti barnoota ittiin baratan imoon akkamitti barnoota nama barsiifti jettanii na gaafachaa turtan hundi keessanuu kunoo akkana ta'a. Pileestoorri irratti aappii imoodhaa kana buufachuu qabdan. Imoo HD yookaan immoo beektaa bakka kanarratti sarchi gootee imoo beektaa yookaan ammoo imoo HD kanattaan. Kanarraa gabbuufata laawwaan buufadhee jiruuf oppiin godhinaan ja'a. Oppiin goota gaafa oppiin goote qaxxituma immoo keessa keessaa jechuutti lakkoofsatti galfatteeti banatta. Itti galfattee banattaa jechuudha. Torkeedha. Naaf hawwisitan. Qiyyaa sha'aani qaba. Hogguudhaan ifi dhuftan imoon kaalaal imoon dursan kan ana dhiisii abbaa kiyyaa maqaa koon kiyyaan fayyadamne san waan akkanaa kana qabu laal. Tokko waan ergaa siiseen darmasii fida qalama faadaa asiin kun ruumiidha. Kun immoo lakkoofsa kontaaktii waan ati qabdu kanarratti as baate walakkaa kanarratti jechuudha. Hogguun ifas baate asii gubbaa irratti kireetis godhuu ni dandeessa. Imoo uumuu jechuudhaaf. Imoo uumuudhaaf. Amma nuti as keessaa markaza qabna. Markazni keenya kami lakkoofsa biraa waan hin banee jiruuf kun olaal markaza nurul yaqiin kanarra gadooyte. Akkanatti guurra gadooyte kallattii maasii keessaa jechuudha kun dhaga'iitiin jira. Maayikii banachuudhaaf akkamittiin maayikii banadhettee rakkatin. Maayikii banachuudhaaf laal bakkattoota nu tuuta. Bakkittoo jiraatan. As tuuteeti hogguu as tuute taak maal jaa maayikii kajuu kan haara tuunaan kallattumaan achi gubbanne ol baasaa jechuudha. Akkasi inshaallah waa'een imoodhaa kana. Liinkii yoo sii kaayanis liinkii irra gaddoonaan qaxxituma sidii armasi fidaa jechuudha. Kanaafuu barnaamijni imoodhaa hedduu bareedaadha. Hedduu dansaadha. Fakkeenyaaf as keessaa baatee liinkii imoodhaa garee keessa dheeyitee garee keessaan ifa agartu taate naaf saabuu takka mobaayiliin biizii ta'aa jira. Akkana kallattiidhaan si geessa akkatti si geessu si agarsiisa. Naaf si neetwoorkiin silkiin biizii ta'aa jira. Haaya amma kana dhufteeti markaza nurul yaqiin irra dhufte barbaadde. Markaza nurul yaqiin yookaan garee quraanaa fi Awurooppaa keessa jirtu haa markaza irra jirta gara gattuutu. Chibooda maal goota gad harkiseeti liinkii imoodhaa san kagadhiifame san barbaade deemta. Liinkiin imoodhaa kanaami bakka kanarra gadooyta. Yoo imoo beektaa fi imoo HD kana qabaatiin kabiraas geessuu hin danda'u akkasii hubadhu. Kunoo kallattiidhaan akkana si fide awwisime haa banu. Banu jira. Ni eegganna manuu fi banu. Kunoo kallattiin nu geessee jira jechuudha. Neetwoorkii dhagaa dhiifama inshaallah. Kunoo kallattumaan ittiin ol baasaa jechuudha. Ani maadmiin waan hin qabuuf akkanatti dafeen ol baasaa kallattumaan isin fidaa jechuudha inshaallah. Nama 632 qaba. Kanaafuu gaa inshaallah waa'een imoodhaa bareedaadha hedduu bareedaa. Ijaa wal nagattu akka zuumiidha. Kitaaba waliif ol baasuun hin jiru. Waa'een immoo bareedaadha. Itti fayyadamaan isin hin jaa inshaallah.